Nageenyi keenya sinaa qaqqabu daawwattoota televezyiinii OBS akkam jirtu baga ayyaana sooma hiikaa yookiin faasikaadhaan isin ga'e isiniin jenna hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti keessan ayyaana kana sababeeffachuudhaan nama amantaa tokko hayyuu amantii tokko of biraa qabna hanga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna ammas irra deebi'uudhaan baga ittiin isin ga'e isiniin jenna. Keessummaan kiyya har'aa Dr. Waaqtolaa Caalaa jedhamu. Dr. Waaqtolaa Caalaan mana amantaa hundeessuu akkasumas immoo kitaaba barreessuudhaanis waan amantii kana keessatti amantiin ayyaana kana akkamitti ilaala waan hedduu wajjin dabarsina jechuudha. Keessummaa kiyya istiidiyootti argamtanii yaada uummataa kennuudhaaf asitti argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Fadda. Anillee guddaa galatoomaa kabajamaa isiniin jechuun jaalladha. Keessummaa kabajaa gootanii waan naaf hirtanii fi galanni keenya guddaadha. Waaqayyo sana eebbifamaa isiniin jecha uummata amantaa kiristiyaanaa guutummaa Itoophiyaa keessa jiran hundumaan baga ayyaana faasikaa kan 2016tiin nagaadhaan maatii keessan nagaadhaan isin ga'e jechuun jaalladha. Waaqayyo sana eebbisu. Ayyee galatooma Dr. Ayyaanni faasikaa hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti hedduu kan kabajamudha. Ayyaana kanatti osoo hin seeniin dura isin xiqqoo of ibsaa isiniin jennaa eenyummaa keessan daawwattoota wajjin wal bara. Hordoftoota OBS hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu. Biyya alaa biyya keessa kan jirtan hunduma keessaniif irra deebi'ee baga ayyaana faasikaa kan 2016tiin isiniif maatii keessan nagaadhaan geessan jecha an obboleessa keessan ergamaa Dr. Waaqtolaa Caalaan jedhama. Kan inni aladde naannoo magaalaa Dambilolloo godina Wallagga Lixaa Dambilolloo aanaa Laaloo Qileeti jechuudha. Achitti aladde guddadde. Kazaa amma immoo Waaqayyo na gargaaree gara magaalaa Finfinnee keessan jira jechuudha. Akkamiin haalli guddinaa maal fakkaata? Gara amantiitti osoo hin seeniin dura akkamitti haalli guddinaa akkam ture? Haalli akkamittiin gara kana immoo laftan? Egaa haalli guddinaa kun bu'aa bahii baay'ee qaba. Daqiiqaa muraasa keessatti waan dubbatamee ibsamee dhumus miti. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyoon nu gargaaree gara haalli guddinaa xinnummaadhuma kaasee yookaan ijoollummaadhuma kaafnee maatiin keenya maatiidhuma amantaatti guddanneedha. Kana yeroon jedhu waldaadhuma kiristiyaanaa keessatti guddanne jechuudha. Mucummaadhuma kootii kaasee waldaa keessan ture amantaa biraas hin beeku. Daa'imummaa kootii kaasees tajaajilaan ture. Mucoolii kan jedhamutu jira. Mucoolii kan jedhamu sanaaf faarfataa turre jechuun tajaajilaa turre. Achumaan tuma jennuu gara tajaajila yeroo guutuu kanatti ol dhufne jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u sadarkaa ammarra jirru kanarra ga'een jira jechuudha. Ayyee dura hawaasnis waan amantii kanaatiin eenyummaa namaa wal baruu keessatti waan guddaa qaba waan ta'eef barnoonni sadarkaa barnoota amantiitiin haala kamiin gara kana dhufuu dandeessani gaama isin nama mana amantaallee banatee qabu yookiin immoo mana amantaa hundeessee qabu waan ta'eef osoo achi hin gahiin dura haalli amantiidhaan guddinni maal fakkaata ture sadarkaan barnoota maal fakkaata ture? Akkuma nama tokko mana barumsaa idileen hordofaa ture. Mana barumsaa idilee kutaa tokko kaasee mana hordofaa dhufe achi keessatti Waaqayyo na gargaaree yeroo bareedaa akkaataa bareedaatti dabarseen dhufe. Achi keessatti xinnummaadhuma kaasee akkuma sitti mee tajaajilarran ture. Tajaajila sana keessatti wantoota na mudatan hedduutu jiru. Haa ta'u iyyuu malee mudannoowwan sana Waaqayyo na gargaaree darbeen sadarkaa ammarra jiru kanarra ga'een jira. Amma immoo Waaqayyo nu gargaaree barumsaa kan PhD xumureen jira jechuudha. Akkasuma hojii Waaqayyoo hojjechuudhaan waldaalee magaalaa Finfinnee keessatti waldaa amantoota humna du'aa qabu kan jedhamu naannoo Annaa Maariyaam magaalaa Finfinnee kutaa Nifaas Silkilaaftoo Kifilee Katamaa keessatti hundeessinee achitti tajaajilaa jira jechuudha. Barnoota PhD yookiin digirii sadaffaa maaliin hojjettani? Leadershipii manaajimentiidha. Waa'een amantiidhaan wal qabsiisee amantaan keessan yookiin immoo amantaa kiristaanaa keessatti ortodoksii fi akkasumas warra pirootestaantii fi amantaa kiristaanaa warra hordofan biratti ayyaanni sooma hiikaa yookiin immoo faasikaan kun hedduminaan kabajama. Bu'uurri amantaa maal jedha? Faasikaa jechuun maal jechuudha? Hiikumti isaatu maalirraa kan kabajamu? Faasikaa jechuun egaa irra darbuu jechuudha. Irra darbuu yeroo jennu bara kakuu moofaa keessatti sabni Israa'el waggoota 430 fi biyya garbummaa keessa turanii
biyya Gibxii keessa yeroo turan kana keessatti Waaqayyo saba kana birmaduu baasuu barbaade. Isa booda sabni kun garbummaa kana jalaa ba'ee gara Waaqayyoon waaqessuudhaaf gara Waaqayyoof hojjechuu akka isaan deemaniif Waaqayyo Musee ergeef. Yeroo kana sabni Israa'el akka ba'uuf Waaqayyo gaafanni raajii Museetti ergu Fariyoon immoo gadhiisuu dide. Sabni kun akka inni naaf hojjetu hin barbaada jedhe. Sababiin isaa sabni kun in qota, in facaasa, in arama, in gashaa, ofii garuu waan fudhatu hin qabu. Hundumaa hojjeteetu gatii otoo hin fudhatin, mindaa damooza otoo hin fudhatin tola mootii kanaaf hojjetu. Kanumayyuu immoo dhiphinaaf gidiraa guddaatu saba kanarra ture. Gadadoo guddaa saba kanarra ture. Kanaaf Waaqayyo gaafa isaan gara Waaqayyootti iyyatanii Waaqayyo gadi qabamuu saba kootii argeera jedhe boqonnaa 3 keessatti. Seera boqonnaa 3 keessatti. Iyya saba kootii dhaga'eera. Gadi qabamuu saba kootii argeera jedheeti Waaqayyo Musee kaaseef jechuudha. Museen gaafa inni gara Israa'el dhufu mootiin Fari'oon immoo saba kana gadi dhiisutti jedhe. Kanaaf Waaqayyo dha'icha gurguddaa 10 biyya Gibxii irratti fide. Dha'icha gurguddaa biyya Gibxiitti dhufe keessaa tokko hangafa namaatiif hangafni horii akka du'u ture. Yeroo kana keessatti Waaqayyo Museedhaan maal jedhaanii hoolaa faaqalaatii dhiiga hoolaa sanaa balbala michichila keessaniitti buusaa ittiin jedha ture. Yookaan gumalii manaa isa jedhamu isatti buusaa ittiin jedha ture. Yeroo Waaqayyo akkasittiin jedhu sabni Israa'el qajeelfama kana Museerraa dhaga'anii hundumti isaanii horii qalaniitu dhiiga balbala isaaniitti buusan. Ergamaan du'aa halkan ba'ee maatii Fari'ooniif namoota biyya sana mandara sana keessa jiratan hundumaa hangafa horii hangafa namaa erga ajjeesee booda kan warra Israa'el immoo irra darbe. Kanaan maal jedhamee Faasikaa jechuun irra darbuu jedhameetu waggaadhaa waggaatti ayyaanni kun ayyaaneffatamaa dhufe jechuudha. Sabni Israa'el biyya Gibxii keessaa ba'uudhaaf dhiiga balbala isaatti godhateetu du'a jalaa oole. Du'a hangafummaa jalaa. Ituma jedhu waggaa waggaatti ayyaaneffatamaa yeroo dhufu aadaa ta'e saba Israa'eliif aadaan ayyaaneffannaa saba Israa'el qabu aadaa baay'eetu jira. Aadaan ayyaaneffatamu keessaa tokko ayyaana Faasikaa yookiin ayyaana irra darbuu jedhama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa kan dhufe kaayyoon isaa inni guddaan araara gochuudha. Araara maalii? Araara namaaf nama walitti araarsuudhaa fi namaaf waaqa walitti araarsuuti. Guyyaan ayyaana Faasikaa sun gaafa dhiyaatu akkuma beekamu gooftaan Yesuus Kiristoos nama ta'ee foon uffatee Maariyaam durbarraa dhalatee Hafuura qulqulluudhaan ulfeeffamee Maariyaam irraa dhalatee akkuma namaatti deddeebi'aa ture. Nama ta'e jechuudha. Foon uffatee nama ta'ee isa boodaa bifa namummaatiin biyya lafaa kanarra deddeebi'aa ture. Bifa argamuu danda'u, bifa qaqqabatamuu danda'u jechuudha. Guyyaan ayyaana Faasikaa guyyaan Waaqayyoo murteesse kun geenyaan oolaa Faasikaa yookiin ayyaana Faasikaa bakkatti ayyaaneffatan bartootatti dubbata ture. Sabooda gara mandara fuullee keessanii dhaqaa mana itti ayyaaneffannu nu barbaadaa jedheeti guyyaa gaafa dabarfame kennamuuf jedhu sana ayyaana kana irratti ture jechuudha. Ayyaana isa kam? Ayyaana isa sabni Israa'el Gibxii keessaa ittiin ba'uudhaaf ayyaana Faasikaa jedhanii ayyaaneffatan sana irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dabarfame kenname. Kanaaf ayyaanni Faasikaa kun nu biratti iddoo guddaa qaba. Yohaannis cuuphaan akka jedha ture ilaa hoolaa Waaqayyoo jedhe. Isa mudaan qabne jedhe. Kana jechuun ayyaana Faasikaa kanatti akka ergamaan du'aarra darbuuf hoolaa mudaan qabne qalaniitu dhiiga balbalarra godhatanii sabni Israa'el du'a jalaa baraaraman. Yesuus Kiristoos hoolaa Faasikaa keenyaati. Hoolaa mudaan qabneedha. Aarsaa nuuf ta'eeti du'a jalaa nu baase jechuudha. Isaan sun du'a yeroo jalaa darbanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo hoolaa Faasikaa nu ta'etu du'a bara baraa jalaa nu baase jechuudha. Faasikaa jechuun irra darbuu jechuudha.
Yesus Kiristoos muddama keenyaaf cubbuu keenyaaf yakka keenya fuudhee ofirra kaa'ee bakka keenya madaa'uu isaatiin nuuf fayyinni nuuf kenname. Faasikaa jechuun hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa kan isaan ayyaaneffatan ayyaana du'uudhaaf du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesus Kiristoos ayyaana faasikaa gaafa jennu irra darbu isa waaqayyo cubbuu keenya nuuf dhiise yakka keenya nuuf dhiise ba'aa keenya hundumaa Yesus nuuf baatee nu warra cubbamoota kana qajeelota nu godhe jechuudha. Ayyaanni faasikaa akkaataa kanatti yaadannoo kanaan amantoota biratti ayyaaneffatama. Istiil ammarraatti jechuudha. Duudhaatti ayyaanni kun kabajamu gurguddaan maali? Yeroo ayyaana kana fakkeenyaaf amantoonni ortodoksii biratti soomii ji'a lamaatu jira. Kadhannes jira. Ji'a kana keessa yeroo kana keessa wantoonni adda addaatiin dabarfamu. Akka amantaa Pirootestaantiittis haa ta'u akka amantaa kiristaanaa biraattis haa ta'u duudhaa maalii qaba? Ayyaanni kun yaadannoo akkamiitiin kabajama yeroo kabajamu? Ayyaanni kun gaaffii bareedaadha kanatti na gaafattee akkuma amaleeffannaa namoonni itti fudhataniif akka aadeffannaa naannoo sana irratti hunda'a. Akka aadaa yookiin amaleeffannaa namoonni itti ayyaaneffataa dhufan irratti kan hundaa'u yeroo isin jedhu akka amantaa dhaabbata tokko tokkootti akkuma tamma jettee ji'a lama kan sooman jiru, torbee lama kan sooman jiru, ji'a tokkos kan sooman jiru. Akkasumas immoo yaadannoo garaagaraatiin kan dabarsan jiru jechuudha. Egaa nuti akka amantaa keenyaatti soomii waggaatti eegneetu ji'a tokko yookiin ji'a lama soomna miti. Nuti guyyaa yeroo kadhachuun nurra jiraatu yeroo hundumaa yeroo itti soomuun nurra jiraatutti hin soomna jechuudha. Sooma jechuun waan cooma lagatanii nyaata isa kaan nyaachuu dhuguuf otoo hin taane bishaanis nyaatas dhugaatis soomuudha jechuudha soomiin. Kanaaf soomiin dhugaan inni macaafni qulqulluun jedhu immoo isa kam yoo jennee dubbii isa nyaataaf dhugaatii soomuu dhiisuu otoo hin taane cubbuu dhiisuu, jal'ina dhiisuu, karaa waaqayyootiin tollerraa deebi'uu soomiin dhugaan isa kanadha. Qajeelina gochuu, rakkatoota gargaaruu, namootaadhaaf abbaa hin qabne harka qalloota kana bira dhaabbachuu. Soomiin dhugaan inni waaqayyo jaallatu isa kanadha jechuudha. Kadhannaan akkuma jirutti ta'ee kan nuti soomuu qabnu nyaataaf dhugaatii qofa odoo hin taane inni guddaan cubbuudhaaf jal'ina dhiisuudha jechuudha. Namni tokko nama tokko jibbaa, obboleessa koo obboleettii koo jibbaa, nama naannoo koo jiru jibbaa soomaa waaqayyoon hin kadhadha yoo ta'e kadhannaan sun gatii hin qabu. Inni guddaan vaaliyuu yookiin gatii kan si argatu as obboleessa kee yookiin obboleettii keessa si bukkee jiru wajjin nagaa yoo qabaatte isa wajjin jaalala yoo qabaatte kadhannaan kee sun fuula waaqayyoo irratti dhaga'ama. Asii garuu wal jibbaa walammeessaa kadhannaan ati nan sooma jettee fuula waaqayyoo irratti dhiyaattu fudhatama hin qabu akka sagalee waaqayyootti jechuudha. Even kadhannaa miti galateeffannaadhuma aarsaa fuula waaqayyoo irratti yeroo fiddu Maariikoos boqonnaan 11 lakkoofsa 24 kaasee kennuun jedhu yeroo fuula waaqayyootti kadhannaa otoo hin taane galateeffannaadhaaf aarsaa fiddu namni tokko yoo si miidheera ta'e yaada kee si miidheera yoo ta'e namni biraan tokko nama si miidhe sana kennaa kee iddoo aarsaa sanatti dhiisi dhaqiiti nama si miidhe sana wajjin araarami jedha. Isa booda kottuuti aarsaa kee fuula waaqayyootti dhiyeessi jedha. Argitee akka seera biyya lafaatti dammayyoon si miidhe natu dhufee dhiifama si gaafata. Macaafni keenya garuu yoo miidhamte jedha isa miidhamaatu dhaqee isa miidhe sana dhiifama gaafata. Akkasii jechuudha. Soomiin guddaan isa kanadha. Soomiin dhugaan nama wajjin tokkummaa jaalalaa fi cubbuurraa fagaatanii qajeelummaatti deddeebi'uu mootummaa waaqayyoo keessatti immoo wanta dhugaadhaa fi wanta namoota amma nu danda'ametti namoota naannoo keenya wajjin jiru qajeelummaadhaaf nagaa jaalalaan jiraachuudha jechuudha. Daawwattoota keenya ammas irra deebi'uudhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga ayyaana Faasikaatiin isin geessiniin jechuu beekna. Egaa ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan Dooktor Waaqtolaa Caalaa wajjiniin turtii kan taasisaa jirru. Keessumaayyuu gama amantiitiin haa deebinuuti. Mana amantii jireenya dhuunfaatiin wal qabatee jechuudha. Mana amantaa dhaabdanii akka qabdan odeeffannoon qabu jechuudha. Adeemsa sanaamee akaasunuti keessumaayyuu haala waliigalaa immoo san boodatti deebinaati. Mee adeemsi sun akkami? Egaa namooti baay'een kallattii baay'eedhaan
na beekuu danda'u namooti baay'een immoo nu beekuu dhiisuu danda'u. Itti galumsa irratti akkuma dubbachuudhaaf yaalee ture ani hundeessaadhaa fi abbaa mul'ataa waldaa amantoota humna du'aa ka'uu addunyaa magaalaa Finfinneeti jechuudha. Magaalaa Finfinnee kana keessatti Waaqayyoon nu gargaaree gara almost amma gara waggaa 12tiif deemaa jirra. Waaqayyoon nu gargaaree naannoo magaalaa Finfinnee kana keessatti Oromiffaan sagantaa eegallee waaqeffataa jirra. Yeroo waggaa 12 dura naannoo Nifaas Silkii Haannaa Maaraamitti jalqabnu afaan Oromootiin badaa hin baramne ture. Baay'ee naannoo sana uummati keenya jiru garuu Oromiffaan dubbatanii Oromiffaa hinaasaanii Oromiffaan badaa dubbachuun kun hin jiru ture isa dura jechuudha. Kanarraa kan ka'e gaafa nuti sagantaa kana achitti jalqabnu dhiibbaa guddaatu nurra ture. Baay'ee jechuudha. Baay'ee dhiibbaa amma hin jedhamnetu nurra ture. Waaqayyoof galanna ta'u even dhufanii amma mana nurratti diiganitti. Warreen afaan Oromoo fedhan qabne. Eeyyee namoota afaan Oromoo kana fedhan qabnetu dhufee mana nurratti diigaa ture. Yeroo nuti waaqeffannu dhagaa nurratti guuru. Gaafa nuti sagantaa xumurree gallu si'a meeqa meeshaa waldaa keenyaatuudhaaf yaalii baay'ee godhamaa ture. Haa ta'u malee garuu Waaqayyoon nu gargaaree turtii yeroo dheeraatiin booda jajjabaataama dhufne nusi namoonni keenyas afaan Oromiffaa kanaan waaqeffachuun cubbuu akka hin taane baraa dhufanii na yaadadha yeroo tokko iddoo ta'etti otoo tajaajilaa jiru afaan Amaariffaatiin waldaa biraadha. Seexanatti iyya ture. Seexanni gaafa iyyatu seexanattiin afaan Oromootiin hin ba'u jetti turte. Achumaanii afaan Oromiffaatiin ifadheen seexana sana baasan ture. Na yeroo sanatti egaa jechoota baay'ee ture. Garuu namooti baay'een afaan Oromoo kanaan waaqeffachuu kana akka waan cubbuu yookiin yakkaatti namooti fudhatan jiru. Afaan keenyaan afaan beektuun waaqeffachuun cubbuu miti. Waaqumatu afaan kana nuuf kenne malee nuti jaallannee sin fudhanne. Namni kamiyyuu afaan ittiin dhalate yookiin afaan beekuun waaqeffachuun Waaqayyo afaan hundumaa beeka, afaan hundumaa dhagaa waan ta'eef namoonni tokko akka wanta Waaqayyo afaan Oromoo dhageenyetti namooti fudhatan jiru. Waaqayyo garuu afaan Oromoo sin dhagaa, afaan biraa sin dhagaa jechuudha. Innaa dhiibbaa guddaa ture dhugaa dubbachuudhaaf dhufanii amma utuu nuti hayyama qabnu utuu laayisensii otoo qabannee jirru si'a meeqa hacufamu jedhanii nurratti labsamee ture. Ispiikeriillee binneetu ispiikerii biiroo keenya afaaniin tajaajilaa turre. Sababiin isaa yoo ispiikerii fayyadamne nu jeeqxu jedhanii waan gandatti nu mallatteessanii turanii fi almost ji'a 3 fi ispiikerii malee waaqeffanne. Ispiikerii otoo hin fayyadamin jechuudha. Maaliif Waaqayyo nu gargaaree ji'a 3 booda mana kiraayii sana keessaa baanee mana kiraayii kan biraa kireeffannee achitti tajaajilamaa turre. Amma garuu Waaqayyo nu gargaaree magaalaa Finfinnee keessatti lafa mataa keenya irratti waaqeffataa jirra. Waaqayyoof galanna ta'u. Gaariidha. Mee waawwan kana wal qabatu namoonni akkasumatti aarsaa kaffalanii afaan kanaafis haa ta'u afaan kanaan tajaajila kennuudhaaf guddina afaanii keessattis haa ta'u haala hawaasnis afaan isaatiin tajaajilamuudhaaf fedhii qabaatus haa ta'u inni gama tokkoon bu'aa qabaatu ta'ee babal'inni waldaalee yookiin immoo namoonni waldaa hundeessan yookiin immoo dhaaban namoonni raajota jedhamanii karaa adda addaatiin jedhan baay'achaa dhufeera jechuudha bara kana keessa jechuudha. Mee waan kanaan wal qabatee wanti isin jettan iddoo adda addaatti numaayyuu buukii fa'aa birrii irratti isinii galchinedhanii namoonni raajiin akkasii akka amantiitti akkamitti ilaalama dhuguma jira bara kana keessa moo wantoonni akka kanaa balbalatti hanga suufii bitadhuuti waldaa banadhu hamma deemtee rakkattu jedhamanii namoota hojii dhaban fa'aa hundaan qoosaa akkasiitti kanaa ga'ee jira. Waan kun mee akkamitti ilaalama isin biratti? Gaaffii sirriidha. Gaaffii bareedaa na gaafatte. Eeyyen taateewwan akkasii kun jiru argaas jirra. Dhokataatu hin taane miidiyaatti ba'ee mul'ataa jira waan ta'eef. Namoonni tokko aadawwan yookiin immoo taateewwan amaleeffannaadhaan godhan qabu. Macaafni qulqulluun otoo hin jenne amaleeffannaadhaan kan godhan. Yeroon jedhu Waaqayyo waan ati hin hojjenne siin kennu. Mee namoota buukii fidaatii birriin irra isiniif galu jedhanii TV isaanii jala immoo laali. Lakkoofsa herregaa kaa'u.
lakkoofsa herregaa asirratti nu gargaaraa jedhaniiti lakkoofsa herregaa akkaawuntii maxxansu. Erga nama biraadhaaf akkaawuntii irratti birrii gashu ta'e akkaawuntii sana jalatti barreessuun maaliif barbaachise? Kan isaaniin gashuu. Kanaaf maa'inni namoonni keenya hubannaa malee godhu. Sagalee Waaqayyootiinis faallaadha. Waaqayyo waan ati hin hojjenne siin kennu. Waaqayyo hin hatinaa jedhe malee hattuu gargaara miti. Kuni otoo hin hojjetini akkaawuntii keerraa birrii nammanni sii galee birrii nammanni sii dhufaa birrii ammanatu immoo akkaawuntii keerra sii galaa kan jedhamee dubbatamu kuni Waaqayyo sammuu kee si eebbisaa, hojii harka kee si eebbisaa, fayyaa sii kenna, nagaa sii kenna. Harka kan nuu kenneef Waaqayyo bara akka ittiin hojjennuufi malee akka footoo harka keenyaa ilaalluuf miti. Miilla kan nuu kenneef akka ittiin deemnuufi. Sammuu kan nuu kenneef immoo Waaqayyo akka ittiin yaannuufi. Egaa maaltu jira namoonni tokko namni keenya yaa'u eebbifamuu waan barbaaduuf eebba gaafa jedhamu namni baay'ee waan jaallatuuf jechattiin eebba jedhamu tokko nama baay'ee sammuu hatti waan ta'eef namoonni keenya buukii fuudhanii dhaqu buukii fudhatanii dhaqan immoo irratti sii kadhatama jedhu namoonni tokko immoo buukii masana irratti immoo galeera jedhu. Egaan waan hin dhaga'eedha jechuudha miidiyaarra. Ammam galee ammam hin gallee isaaf Waaqayyotu beeka. Egaa kan na dhibu kun Waaqayyo kun immoo ergan gasha ta'e maalumaaf birrii 2,000 5,000 10,000 20 gashaa biliyoona faana maan gashuu Waaqayyooti gasha erga ta'eeti hundumaa danda'a erga ta'e dhugaadhuma kaama maal taaluma tokkicha namoota amma hin galeef jedhan kuni biliyoonaan nageenya amma birrii 30 naa galee 2,000 naa galee 5,000 naa galee 10,000 naa galee jedhu inni amma akka inni dhugaa ta'e isaaniif Waaqayyotu beeka. Tarii promooshinii miidiyaa sanaaf ta'uu danda'a bargeet garuu dhuguma wanti kun hojii Waaqayyooti erga ta'e amma fakkeenyaaf Waaqayyo waan sammuu keen gararraan hojjeta. Ija hin jirre fayyisuu danda'a, miila hin jirre biqilchiisuu danda'a, naafota du'aa kaaseera hin danda'a Waaqayyo hin danda'a otoo hin taane hojii Waaqayyooti erga ta'e Waaqayyooti hojjetaa jira erga ta'e Waaqayyo lafa kana jecha tokkittiidhaan lafta ta'u jedhe. Samii kana jecha tokkittiidhaan samiina ta'u jennaan taasise. Wantoota nuti har'a lakkoofnee bira ga'uu hin dandeenye baay'ee Waaqayyo jecha tokkittiidhaan haa ta'u jedhe. So Waaqayyo inni jecha tokkittiidhaan kana godhu kun Waaqatu godhe jennee akka nuti fudhannuuf yoo hin barbaachisa ta'e maaliif biliyooniin hin gashu? Maaliif birrii Itoophiyaa duwwaa immoo gashaa doolaaraa fi yuuroo immoo hin gashu? Hin ergu Waaqayyo qaba hotii isa bira jira kaa hundumtuu isa bira jira. Maalidha kuni sammuu dhalootaatti hatuudhaaf. Waaqayyo akka itti hojjetaa jira jedhamee sammuu dhalootaatti hatuudhaaf raajonni sobdoota ta'an yookiin raajota sobduu jechuuf illee na rakkisaa. Sababiin isaa raajii sobduu kan jedhamu sadarkaa sana hin geenye biyya keenya keessa jira raajonni sobduun. Raajota sobduu wanti jedhu hin jiru biyya keenya keessaa warra waliin dha'an yookiin warra nama gowwoomsantu jira. Maaliif macaafni qulqulluun raajota sobduu kan jedhu wanta gurguddaa hojjetu. Malee ishee akka saca barbaarii warra waliin dhoof waliin dhaamu kana isuma jakee duratti godhanii akkas godhan dallaalota hojjeta dallaalota warra safaraa warra kumaara taphattutu jiru miti warra mandara keessaa hojii akkasiiti kun malee amma namoonni maqaa ol kaasanii raajota sobduu gaafa jedhamu ndaa'um kiiloon isaanii waan ol kumnatti fakkaatan sadarkaan isaanii waan ol kumnatti fakkaatan sadarkaa sana hin geenye garuu maa inni si goyoomsaniima waa sirraa fudhachuudhaaf har'a kun immoo sagalee Waaqayyootiif baay'ee gufannaadha. Sagalee Waaqayyoo kana jechuudha. Macaafni qulqulluun Galaatiyaa boqonnaan ja'a maal nuun jedha seete Phaawulos lakkoofsa 7 kaasee hin gowwoominaa jedhe Waaqayyoo kan itti ga'isan miti jedhe. Namni waanuma facaase deebisee hamma ta'e jedhe. Namni waanuma facaase deebisee galfata xaafii facaaftee boqqolloon galfattu boqqolloo facaaftee qamadiin galfattu. Namni kamiyyuu waan hojjete argata jechuudha. Erga akkas ta'eeti namni hundumtuutu akkas ta'e tajaajilaa ta'ee dhuma. Amma akkuma amma jette namoonni tokko qooda hojii biraa hojjetan dandeettii kan qaban ga'umsa kan qaban hojii sana dhiisanii utuu waldaan beekamtiin kenniniif raajii of godhanii namoota of muudantu jiru. Namoota immoo ofiin of moggaasantu jiru. Namoonni keenya baay'een immoo hubannaa kanaan qabanii egaa sagaleen Waaqayyoo immoo gadi fageenyaan nutti dubbata. Warra nama goyoomsan warra dhugaarraa nama kaachisan sagaleen Waaqayyoo maal jedha?
Wanti amma fakkeenyaaf an raajii dubbadhu raajinatti dubbattu macaafarra jira raajiin garuu raajinatti dubbattu sun akka sagalee waaqayyootti ilaalamee taa'uu qaba. Sagalee waaqayyoo maal jedha? Wanti dubbatamaa jiru kun sagalee waaqayyoo wajjin hin deemu hin deemu kan jedhutu ilaalama. Kanaaf tootaalii wanti amma ta'aa jiru kuni karfaffuuraa jota sobduuti. Yeroo ammaa kana immoo yeroo barattoonni qormaatarra jiranii fi yeroo baay'ee ulfaataadha. Mana amantaa keessatti qo'annaanumaa isin fayyadu kadhannaadhaan qormaata akka dabartan goonedhanii namoonni waamaniis akkasitti barattoonni akka barnootarraa dagaman hin ta'u wanni kun dhuguma immoo kadhannaa qofaadhaan qormaata darbanii qabxii fiduu danda'anii ijoolleen kun osoo hin baratin ijoollee kana barnoota isaaniirraa gara tokkotti deebisuu hin danda'u. Waan akkasii wantoota jiran waan hordofaa ture waan argaa turre waan qabnuu fi wantoonni waan kana akkasitti wal qabatan wantoota hedduu jira wanta hedduu kaasuu dandeenya ture. Namoota hojiin si galcheessedhanii waan hedduu jira namoota wal gowwoomsaa oolan jechuudha. Kanaan wal qabatee mee waan irratti dabalta yoo jiraatu. Gaaffii baay'ee bareedaa fi yeroo ammaa kana keessumaa ola deemtota dargaggoota biyya keenyaa jeeqaa jirudha. Yeroo tokko na yaadadhaa maalini argaseete. Ijoolleetu barattootatu walitti baay'ataniiti yeroo ministirii ture sa'aatiin suni. Irsaasii qabatanii dhufan waldaanuma bira jechuudha. Irsaasii qabatanii dhufaniiti irsaasii kana irratti nuuf kadhadhuuti anne qormaata ministirii bor fudhannaa naan jedhan. Isa booddeen egaa akka isaanitti irsaasii sana irratti kadhadhee fiitanii irsaasii sana miti kan A yookiin baatti maru sammuu keeti malee irsaasiin qartaa waan ati barreessi jettee barreessa malee irsaasiin suni ati aan barreessa jettee baasiin barreessu ati baan barreessattee immoo caattisiin maruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ana waan na mudateedha kun jechuu barbaade. Yeroo ammaa kana gaa an maalin jedhe seete yeroo sanaa kadhannaa isiniif hin kadhadha. Garuu kadhannaan isinii kadhadhu kuni deebii isiniin kennu. Fakkeenyaaf qormaata gaaffii tokkoffaatii fi deebiinsaa baadhaa jedheen kennuuf. Yeroo baay'ee maanni qayyabachuun gatii isiniin qabu afuurumaan deemaa kan jedhamu jira jechuudha. Akkasii wanti jedhamu jiru. Waaqayyo waan ati hin facaasin siin kennu. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabu yoo jette barattooti kuni irsaasiin sun ofiin naqee hojjeta miti sammuutu hojjeta jechuudha. Kanaaf iyyuu barattoonni keenya ola deemtoti dargaggoonni sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa kolleejjii fi yuunivarsiitii baratan maal gochuu qabu yoo naan jettee tokkoof tokko barumsa isaanii seeraan hordofuu lammaffaa immoo dubbisuu qayyabachuu jechuudha. Malee kadhannaadhaan deebiinnaa deebi'aa wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Kadhannaan hubannaa sii kennuu danda'a, beekumsa sii kennuu danda'a, ogummaa sii kennuu danda'a. Waaqayyo akka ati hubattuuf sammuu kee sii bana. Malee deebiinsa haadha baadha siin jedhu. Akkas taanaan immoo maal namni hundumtuu waaqayyoon somsalootii kadhataa oole dhaqee maatirikirran taa'uure. Hundumtuu hin darba ture jechuudha. Dubbiin akka kana miti. Maaltu jira? Waaqayyoon kadhataniitu na gargaari waaqayyo jedhaniitu barumsa ofii immoo qayyabatu. Akkumatti barataa turre nus. Anis nan tajaajila nan baradha jechuudha. Waaqayyoof galanna haa ta'u. Kanaafi wanti guddaan ta'uu qabu gaa qayyabachuudha barattooti keenya dubbisuudha malee waaqayyotu deebii naa kennaa yookiin immoo waaqayyotu gannaa roobsaa wanta akka jedhamu hin jiru jechuudha. Gabaabaatti isa kana akka ittiin deebisee darbachuudha. Barattoota irsaasii natti fidaniini irsaasii keessan kadhadhaati waaqayyoon kadhadhaati galgala kana immoo kanaan dura dubbifne yoo ta'e gala gaggashaati nootti keessan ilaalaa edeen kadhadheen eebbisee geesse jechuudha. Kanaafi yeroo tokko tokko immoo akkasuma hojiillee akka namootiin hojjennetti namootiin namatti dubbatan immoo jiru hojiin sin barbaachisu ati calluma dhiitaa'i waaqayyo akka ittuu si sooraa waaqayyo akka ittuu sii kennaa namooti jedhan jiru. Waaqayyo nama sooruu danda'a eeyyee waaqayyo nama jiraachisaa eeyyee akkamitti waaqayyo bokkaa kan inni roobsuu fi bokkaa roobsuun itti bareedee miti. Namni lafa kana qotee bokkaa roobe sanarraa immoo sanyii facaafatee laficha irratti immoo waan biqile sana haa nyaatuudha malee akka namni hin qonne akka namni hin hojjenne waaqayyotu barbaade asuma si teessiseetu asuma teessee tuma tasiin ka'initu asumatti daabboo gadi si erga.
Asumatti daabboo gassii buusaa, bishaan gassii buusaa, asumatti nyaattaa, asumatti duddaa jechuudha. Saba Israa'eliif Waaqayyo maannaa kennee ture. Maannaan kenname suni itti fufaan turre yeroo tokko ta'e. Maaliif dinqii agarsiisuu barbaadeeti Waaqayyo. Itti fufiinsa garuu maal godhan sabni sun hin qotanii, wayinii dhaabanii, hin qotanii, hin haramanii, hin galfatanii jechuudha. Kanaaf iyyuu maal jechuuf jedheetanii namoonni tokko tokko amma garroobsa Waaqayyo jedhu waanuma tokko wanti garroobu hin jiru. Bokkaa duwwaatu rooba laasii gadi. Bokkaan hin rooba, lafi immoo hin qotama. Sanyiitu faca'aa isa booda nyaatamaan jedha. Ayyee galtuma. Namnumti abbaan barbaade ka'ee paastarii yookiin immoo ergamaadha jedhee waa gochuu ni danda'a. Warreen amma akkasitti babal'isanii jiran jechuun hawaasnis amma fakkeenyaaf waan amantiidha jedhamuu fi yeroo baay'ee shakkiis irraa qabaachuu danda'a, shakkiis qabaachuu dhiisuu danda'a. Waan kana namoonni hedduun ittiin miidhamuu danda'u. Bakka adda addaatti wantoonni kun immoo babal'ataa jira. Namni akkamitti of eeggachuu danda'a? Namni tokko ol ka'ee yookiin ergamaadha yoo jedhee ofii isaatii waan tokko mana kireeffatee taasisa waan tokko jalqabe maaliin adda baafata uummanni waan kana akkamitti itti deemu qaba? Maaliin adda baafataanii gaaffii baay'ee bareedaadha. Maaliif hojjette? Macaafni qulqulluun akka nuun jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ija isaaniitiin adda baaftu jedhe. Mee namoonni akkana godhan kun sagalee Waaqayyoo hin barsiisu? Dubbii dhugaa cubbuu irraa deebii hin jedhu, jal'ina irraa deebii hin jedhu. Macaafni qulqulluun hin ceetaa, hin tarkaanfattaa, hin eebbifamtaa qofaa miti. Cubbuu irraa deebii qaba. Jal'ina irraa deebii qaba. Qajeelummaa qaba. Gaarummaa of keessaa qaba. Jaalala of keessaa qaba. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo of keessaa qaba. Namoonni akkana godhan kun baay'een isaanii sagalee Waaqayyoo irra dhaabbii hin qaban. Raajiima dubbatu, sagaleen sii baasa jedhu, dubbii dubbatu. Dubbii isaan dubbatan kun immoo macaafa qulqulluu wajjin raawwatee kan waliin agarreedha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kan hin barsiifne, dubbii sagalee Waaqayyoo kan hin barsiifne, sagalee Waaqayyoo akkas jedha jedhanii keessaa baasanii waa'ee mootummaa Waaqayyoo kan hin barsiifne raajii sobaati. Yookiin raajii sobaa jechuu yoo baanne karfaffuu raajota sobduuti jechuudha. Dhugaarraa kan maqe. Macaafni keenya qulqulluun kakuu moofaas haa ta'u, kakuu haaraas haa ta'u kan inni dubbatu walumaa gala waa'ee Kiristoosi. Tajaajilli maalummaa Kiristoos hin ibsine. Tajaajilli Yesuus Kiristoosiin baasee hin agarsiifne tajaajila dhugaa miti. Kanaaf uummanni keenya biyya alaatiif biyya keessaa jiru maaliin namni kun jechisaa dhugaadha yookiin soba jedhee adda baafata Kiristoosiin lallabuudhaaf Kiristoosiin lallabuu dhiisuu isaati. Bu'uurri amantaa kiristiyaanaa jechuun Kiristoosiin kan fakkaatan jechuudha. Kanaaf jireenyi keenya, dubbiin keenya, tajaajilli keenya, sooshaal laayifiin keenya pulpiitii irrattis ta'ee pulpiitiin alatti kan nuti qabnu karaakteriin nuti agarsiifnu Kiristoosiin agarsiisuu qaba. Kiristoosiin hin agarsiisu taanaan nama sanarraa Kiristoosiin hin agartu taanaan tajaajilli nama sanaa sirriidha jettee fudhachuu dhiisuu sitti ulfaata jechuudha. Sirriidha jennee kan fudhannu yoo iji irratti argameedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 10 wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti ani mukicha wayinichaa isa dhugaati jedhe. Mukicha immoo dhaabee kan eegu immoo abbaa kootii jedhe. Isin immoo damoota kooti jedhe. Dameen anatti jiru ija godhatu caalchisee ija kan hin godhanne caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa qeexxaamaa jedhe. Kan ija godhatu immoo caalchisee akka ija godhatu godhaa jedhe. Kanaaf warri Kiristoos irra jiran ija godhatu. Ija maalii? Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irra kan jiru. Ija afuuraa irraa argama. Jaalala qabu, tokkummaa qabu, amantii qabu, obsa qabu, ofittoo miti. Namoota warra kaaniif karaa ga'u. Jaalala dhugaa qabu, Kiristoosiin lallabu. Amma garuu lallabna jiru lallaba birriiti malee lallaba Kiristoosiin miti. Baay'eensa kan lallabamuu qabu, kan dubbatamuu qabu garuu dhimma birrii sanaa otoo hin taane dhimma Kiristoos, dhimma lubbuu, dhimma jireenya bara baraa ta'uu qaba jechuudha. Kanaan namoonni keenya dhugaadhaaf soba kun dhugaadha kun soba jedhanii adda baafachuu danda'u. Salphaadha. Caafamee jira jechuudha. Ijirra jira. Sagalee Waaqayyoo hin lallabamoo hin lallabu. Kiristoosiin hin ibsamoo hin ibsu. Namni kuni jechuudha. Kanaan adda baafachuu hin danda'ama. Ammas garuma jireenya dhuunfaa keessanii fi waan hojii isin hojjettanitti hin deebi'a. Yeroo ta'etti televezyiinii mataa keessanillee hundeessitanii yookiin immoo bantanii akka turtan odeeffannoon argadhe irraa Divine TV kan jedhamu. Televezyiiniin sun waggaa meeqa tajaajile maal ittiin gochaa turtanii
amma maalirra jira? Gaaffii bareedaadha. Almost Divine TV kan jedhu waggaa 6 dura kan jalqabneedha tamsaasa isaa. Jalqaba mo'aa irratti dabarsaa turre. Ergasii immoo deebinee mo'aa irratti ji'a 6 dabarsinee dhuunfaadhaan immoo sa'aatii 24f waggaa tokkoof ji'a 6 dabarsaa turre. Divine TV gaafa jennu waldaan keenya waldaa amantootaa humna du'aa ka'uuti. Divine gaafa jennu immoo humna waaqayyoo yoo jechuudha. Humna waaqayyoo jechuudha. Divine jecha Ingiliffaati. Waldaa kana irratti akkuma sila sitti mee lola guddaatu nurra ture. Sababii mana kiraay keessa turreef mana kiraay tokko baatee mana kiraay biraatti dabartaa. Mana kiraay tokko baanee mana kiraay biraatti dabartaa. Gaafa nuti dhannee mana kiraay sana kireeffannu sabiin guuta. Sabni gaafa baay'atu immoo namooti naannoo sanaa immoo akkuma sitti meeqa jeequmsa nurratti kaasu. Gaaf tokko luba gaaddisaa kan jedhamutu jira. Otoo nu tajaajilaa jiru. Dhagaa nurratti guurani bakka dhagaadhuma hin jirre na qorqorroo uree qorqorroo kana ureetu ijoollee rukutaa ture jechuudha. Innaa waaqayyoo fagalatu gaa rakkoo gurguddaa kanarraa kan ka'e waldaadhaa gara bakkaa bakkatti deddarbuurraa kan ka'e waggaa tokkoof ji'a 6 sa'aatii 24 dabarsaa turre Divine TV kana. Isa booda rakkoo haala iddoorraa kan ka'e TV'n keenya addaan nu jalaa cite jechuudha. Harca'iinsa uummataatii fi harca'iinsa dhabiinsa maallaqaa irraa kan ka'e waggaaf ji'a 6 booda addaan nu jalaa cite jechuudha. Amma immoo waaqayyo yoo jedhe waggaa 2017 ji'a gara jalqabaatii kaafnee tamsaasanii eegalla jedheen abdii qaba jechuudha. Waaqayyoo fagalatu. Amma waaqayyo lafa mataa keenyaas nu kennee jira. Dirree mataa keenyaatti baanee jirra. Akka feenetti waaqeffachuu dandeenya. Laficharras lola guddaatu ture. Rakkoo guddaatu ture. Achuma keessattuu ta'aa jirrus laficha erga harka keenya keessa galee booda tu waaqeffataa jirru jechuudha. Lafichi yaa Oromoodhaaf akka hin taane yookaan immoo waldaadhumti Oromoo kun achitti akka hin dhaabbanneef lola guddaatu nurra ture jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree loloota sana hundumaa injifannee amma maqaa waldaatiin kaartaa fudhannee jirra. Waaqayyoof galanna ta'u achi keessatti birmadummaadhaan waaqeffataa jirra jechuudha. Kanaaf gara fuula duraatti yoo waaqayyo jedhe ji'a 2017 gara ji'a jalqabaa mi'aansi fulbaanaa onkoloolessa keessatti ni eegalla jedheen abdii qaba. Ayyee sinaa gargaaru jenneerra gama biraatiin waa'ee kitaabaa tokkos akka qabdan argaa jirra. Nagaa guutuu jedha kitaabni kuni. Kitaabni kun maal irratti kan barreeffamedha? Nagaa guutuu jechuun maal jechuudha? Mee waa'ee kanarratti haasa'uu dandeenya? Egaa maal seete Yesuuf koma nagaa guutuu kan jedhu kuni dhiyeenyuma kanaadha amma kan reefuma maxxanfamaa. Dhugaa dubbachuudhaa fi macaafota baay'eedha kan hin barreessee qabu. Garuu sa'atii kanaaf yeroo kanatti macaafni baay'een maxxanfamee jira. Haa ta'u malee biyyi keenya biyya nagaa hin qabneedha. Addunyaa guutummaan nagaa hin qabdu. Kanaaf biyya keenyaaf waldaa keenyaaf amantootaaf haa ta'u nama hundumaaf hin ta'a jedhee macaafotan barreesse kitaabotan barreessee kaa'e keessaa kitaaba kana 2016 kana amma reefuma maxxanfamaa almost yoo fedha waaqayyoo ta'e gidduudhuma kana ji'uma kana keessa gara gabaadhaaf dhiyaata jechuudha. Gabaadhaaf hin dhiyaata. Nagaa guutuu jechuun egaa akkuma tamma na gaafatte namni tokko nama mitiitii bineensa daggalaatiif nagaan baay'ee barbaachisa. Unkaan dhala namaa miti jechuudha. Kanarraa kan ka'eni mata duree kana itti yaadee waaqayyoonis irratti kadhadheen akkuma nama sii kaasuudhaaf yaadee nama hundumaatiif yeroo ammaa kana addunyaa guutummaan kan barbaachisu nagaadha. Nagaan ala wanti biraan jiru. Inni barate nagaan qabu. Inni barate nagaan qabu. Inni baay'ee ati beeka jettu nagaan qabu. Kanaaf macaafa nagaa kana qopheesse jechuudha. Nagaa jechuun akkuma amma macaafa kanarraa booda gaafa bal'inaan dubbisan argachuu danda'u. Nagaa jechuun gabaabaadhumatti nagaa guutuu gaafa jennu boqonnaa sammuu, boqonnaa lubbuu fi boqonnaa hafuuraati. Namni tokko nagaa guutuu qaba kan jennu
sammuun isaa yoo boqote argite lubbuun nama sanaa yoo boqotte hafuurri nama sanaa yoo boqote namni sun nagaa guutuu qaba jenna. Nagaa guutuu jechuun kanadha. Ayyee mee bu'uurri kitaaba kanaa amantiidha moo saayikolojiidha moo kitaabolee addunyaa kanarraa wantoota dhufeedha moo maalirraa kaataniiti wanni kana barreessuu isaa yaadni isaa amma akkanaa kaastanitti addunyaa yeroo ammaa kana yeroo isheen itti nagaa dheebottee jirtudha sanarraa kaaseen barreesse jettanii jirtanii qabiyyeen kitaaba kana keessa jiru boqonnaa sammuu boqonnaa lubbuutii fi boqonnaa hafuuraa jettanii iddoo sadiitti qoddanii keessanii jirtan jechuudha. Kana akka amantiitti barreessitan immoo haala kamirraati kan isin yaada kana? Gaaffii bareedaadha gaaffii nati kaaftee maalirra argatte yookiin akkamitti kana barreessuu dandeesse kan jedhuu fi macaafni kun wanta lama of keessatti qabata. Akka amantaattis macaafa qulqulluu of keessatti qaba. Akkuma biyya lafaa normaalii akka addunyaa kanaattis wantoonni itti daddabalaman jiru. Macaafa qulqulluu qofaa miti jechuudha. Kana immoo maaliifi macaafni kun waldaa kiristaanaa qofaa miti kan hin barreesse. Dhala namaatiif barraa'e. Nama kan ta'e nama dubbisuu danda'u hundumaaf qophaa'e jechuudha. By the way afaan Oromiffaa, afaan Ingiliffaatiif, afaan Amaariffaatiin qophaa'ee jira. Afaan Oromiffaatiin xumurameera piriinti ta'ee amma kan mana maattamiyaa jiru afaan Ingiliffaatiif afaan Amaariffaati jechuudha. Afaan Ingiliffaa itti aanee jira amma torbee lama booda hin ba'a. Almost torbee arfan tokko booda immoo afaan Amaariffaatu itti aanee piriinti ta'a jechuudha. Amma garuu kan piriinti ta'ee jiru afaan Oromiffaati. Hiikuma tokko hiikamee jechuudha. Kanaaf maaliif egaa kaayyoon kun inni guddaan nama kan ta'e bira akka inni ga'uudha. Afaan garaa garaatiin. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti afaan dubbatamu afaan gurguddaa kana sadanidha. Afaan Oromiffaa, afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaati. Baay'inaan uummati keenya kan dubbatu afaan kana sadanidha. Uummati Itoophiyaa keessa jirus uummati Itoophiyaan ala jirus afaan kana sadan fayyadama. Kanaafin afaan kana sadanitti macaafa kan akka hiikamee gabaarra ooluuf haala mijeesse jechuudha. Egaa kitaabni amantaa jechuudha. Nagaadhaan wal qabatee akka biyya tokko keessatti nagaan bu'uudhaaf abbootii amantaa yookiin immoo namoonni amantii hordofanis haa ta'u abbootiin amantii hordofanii yookiin gaggeessitoonni kunniin gaheen isaan qaban maali jedha biyya tokko keessatti nagaa buusuu keessattuu yeroo ilaalaa jirru kanatti yeroo itti gaheen abbootii amantaa baay'ee gabbu'ee fi dagatameeyyuu kan fakkaataa jiru keessatti isin immoo kana barreessitanii jirtanii osoo namni akka amantii qabuun kadhaas taasisee yookaan karaa jiruun dhiibbaa taasisee nagaan hanga ta'e dhufuu danda'a kan jedhu namoota yaada namoota keessa jirutu waan ta'eefi nagaan kuni sanarratti mee yaada akkamii qabdudha abbootiin amantaa biratti wanti kun amma yeroo ammaa kana kanaan duras waan kaasaa turreef hin jedha laafeera gahee isaanii baachuu irratti laafaniiru abbootiin amantaadha kan jedhu irratti jira waan ta'eefi mee akkamitti ibsitu waan kanas? Gaaffiin atamma kaafte kuni gaaffii guddaadha. Abbootii amantaa jechuun uummata bakka bu'anii jiru. Uummata dura jiru. Yeroo baay'ee garuu kan abbootii amantaa akka koorraa kan arginu yeroo baay'ee kan arginu kan argamu miidiyaarra wanti jiru saayidii qabatu. Saayidii qabatu. Macaafa keenya kana keessatti kitaaba keenya kana keessatti maaltu jira seete? Jalqaba nama nagaa uumuudha. Namni tokko nagaa gaafa argatu maatii isaatu nagaa ta'a jedha osumarra jira. Gaafa namni tokko nagaa ta'u namni nagaa ta'e maatii nagaa ta'e horata. Maatii nagaan immoo ollaa nagaa ta'e horata. Ollaa nagaan immoo mandara nagaa ijaara. Mandarri nagaan immoo naannoo nagaa ijaara. Naannoon nagaaf naannoon nagaa walitti dhufee biyya nagaa ijaara jedha macaafa kana keessatti. Kanaaf ga'een abbootii amantaa kana keessatti maalidha yoo jettee abbootiin amantaa hojiin keenya inni guddaan ana dabalatee abboota amantaan dura jiran dabalatee nagaa buusuudha, araara buusuudha. Namaaf nama wal lole gidduutti, mandaraaf mandara wal lole gidduutti, naannoof naannoo wal lole gidduutti, biyyaaf biyya wal lole kan walitti araarsu abbootii amantaati. Sababiin isaa dhiifama barsiisu waan ta'eef. Kiristoos nuuf dhiiseeti nu nama wal lole namaaf nama wal lole walitti araarseetu fannootti gaafa fannifame Yesuus warra
Ayuudota ta'aniif warra ayuudota hin taa'in wal lolanii turan, wajjin bishaan dhuganii, wajjin hin deemanii, waliin fuudhan turan. Garuu Kiristoos gaafa dhufu warra birmaduudha jedhames warra garba jedhames lachanuu walitti araarse. Isa booda maal godhe? Abbaadhaa wajjin immoo walitti nu araarse. Sababii Addaamiin cubbuun gara biyya lafaatti dhufe. Waaqayyo wajjin addaan nu baase. Amma garuu sababii Kiristoosiin warri wal lollee turre hundumtuu walitti dhufnee walii keenyaaf nagaa godhan. By the way, Kiristoosiin dabarsanii warri kennan mootonni lamanii walajjeesuudhaaf warra wal barbaadanidha. Kiristoosiin dabarsanii kennuutti garuu walii galan. Yesuus Kiristoos yeroo dabarfamee kennamullee mootota wal lolan, mootota walitti lolan labsan gidduutti nagaa buuse Yesuus. Isa booda maal godhe? Lachan isaanii walitti araarseeti ofii gatii cubbuu isaanii fudhatee aarsaa ta'eeti abbaadha wajjin immoo walitti araarse. Kanaaf ga'een abbootii amantaa nagaa irratti iddoo olaanaa, shoora olaanaa taphachuu qabu. Kaayyoon amantaa kamiyyuu amantaa kamiin Pirootestaantii qofa miti jechuudha. Dhaabbata amantaa kamiyyuu yoo fudhattee ilaalte hiikni maqaa isaanii inni guddaan maali yoo jette nagaadha. Amantaa kamiin yoo fudhatte jechuudha. Amantaan kun immoo nagaa erga labsa ta'e, wangeelli kun immoo nagaa labsa erga ta'e, quraanaan yoo dhufte quraanni nagaa labsa erga ta'e, wangeela yoo dhufte wangeelli nagaa labsa erga ta'e, nuti kan dubbachuu qabnu abbootiin amantaa nagaadha jechuudha. Nagaa kana yoo abbootiin amantaa labsinu uummati nuti ellaa jiru maal dubbata? Nagaa dubbata jechuudha. Amma garuu kan arginu faallaa kanaati. Abaluun akkas godhii, abaluun akkas godhiitu jira. Kana utuu hin taane inni xiqqaanis inni guddaanis hundumtuu dhiiga Kiristoosiin kan bitame dhala namaati jechuudha. Dhalli namaa kam kabaja qabaa? Akka macaafa qulqulluutti yoo deemne gooftaan keenya warra isa jaallatan duwwaadhaaf du'e miti. Warra isa jaallataniifu. Kanaaf macaafni keenya maal jedhaa? Diina keessan jaalladhaa jedha. Abaaraan jedhu, arrabsaas hin jedhu, ajjeesaas hin jedhu. Diina keessan jaalladhaa jedha. Diina keessan immoo nyaachisaa obaasaa nuun jedha. Argitee? Kun egaa maal agarsiisa? Nagaa argisiisa. Jaalalaan akka mo'achuu dandeessu argisiisa. Har'a garuu mana tokko keessa yoo jiraatte, gibbii tokko keessa yoo jiraatte baay'ee ulfaataadha wajjin nagaadhuma wal gaafachuun baay'ee ulfaataa ta'aa jira. Sababiin isaa kun maalirraa ka'e yoo jette rakkoo nutu balleesse jechuudha. Balleessaa nuti warri abbootii amantaati jennee of ilaallu dogoggora nuti uumneen uummati yookaan dhaloonni nuti ellaa jiran dogoggoraa jira jechuudha. Maaliif dura jirraa uummati nuti ellaa jiru immoo nu laala jechuudha. Gaafa ati jecha nama miidhu yookiin jecha lolaa tokko gaafa ati dubbattu uummati si ellaa jirus jecha lolaa dubbata. Yoo ati inni dura jirtu kun jecha nagaa dubbatte immoo uummati si ellaa jiru immoo nagaa dubbata. Basically uummata Itoophiyaa baay'ee kan si ajaa'ibu yoo jiraate uummata geggeessaa isaa kabajuudha. Akka amantaattis yoo deemte akka kamittis yoo deemte uummata geggeessaa isaa jaallatuudha. Uummata geggeeffamuutti amanuudha. Sababiin isaa maaliif? Akka aadaattis hundumtuu qomoo garaagaraa sabaaf sabab lammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu aadeffama geggeessummaa qaba. Aadeffama geggeessummaa qaba yeroo isin jedhu liidarii isaa dhaga'a. Nama isa dura jiru hin dhaga'a. Akka amantiittis yoo deemte akka aadaattis yoo deemte jechuudha. Kanaaf abbootiin amantaa iddoo nagaa kanatti shoora olaanaa taphachuu qabu. Warroonni tarii galeefii haa ta'u otoon galiniif haa ta'u saayidii qabatanii isa tokko miidhi isa tokko gadi qabi jedhan otoo irraa of eeggatanii jedheetan dhaamsa koo dabarsa. Sababiin isaa Kiristoos kan hundumaati. Biyyi kunis immoo biyya hunda keenyaati. Uummati kunis immoo uummata hunda keenyaati. Kanaaf nagaan dhala namaatiin miti bineensaaf barbaachisaadha jedha macaafni kun. Kitaabni keenya kun. Akka yaada guduunfaatti xumurarra kan isin keessanii yaada hedduu nama ajaa'ibu tokkotu jira akka guduunfaatti kan isin keessanii mee sanarraa waan xiqqoo yoo waa'ee kitaaba kana hundasaa haasofne yeroonis nun ga'u lammaffaa immoo dubbistoota jalaa waa hedduu fixuu ta'a waan ta'eef waa'ee guduunfaa sanarraa xiqqoo anu jedhaati gara qophii keenyas gara xumuraatti deemsisaa jirra waan ayyaanaarraa xiqqoo dubbannee xumurra. Egaa macaafa keenya kitaaba keenya kana keessatti guduunfaa irratti yaadi guduunfaa ni kaa'ee jira. Innis
gaaffii si gaafata. Gatiin nagaa meeqaadha? Gatiin nagaa meeqaadha? Gaaffii inni si gaafatu. Mee sinumtu daawwattooti keenya gatii deebii kana naa deebisaa utuu gara sagalee keenya taanatti hin naqin. Gatiin nagaa meeqa laata? Amma akka carraa ta'e nyaataa dhugaa jiraachuu dandeessu. Nyaati isin nyaattan sun gatiin isaa beekamaadha. Dhugaatiin amma dura jiru kun gatiin isaa beekamaadha. Uffata uffattu kun suufii nama uffattu kun gatiin isaa beekamaadha. Kitaabumti kun illee gatiin isaa beekamaadha. Amma kopheen an keeyadhu kun manni nu keessa jirru kun gatiin isaa beekamaadha. Kaameeraan nuti ammatti waraamaa jirru kun gatiin isaa beekamaadha. Si eegale manni nuti keessa jirru kun gatiin isaa beekamaadha. Wanti baay'een nuti arginu itti fayyadamnu makiinaan konkolaataan nuti qabannee deemnu gatiin isaa beekamaadha. Nagaan garuu gatiin isaa hin beekamu. Qabeenyi nuti akka salphaatti ilaallu yoo jiraate nagaadha. Garuu akka salphaatti kan nuti ilaaluu hin qabne immoo nagaadha. Yoo nagaan jiraate uffachuu dandeessa. Yoo nagaan jiraate nyaachuu dandeessa. Yoo nagaan jiraate dhuguu dandeessa. Ani fatamma teenyee kana haasaa jirru amma. Miidiyaan kun illee kan darbaa jiru sababii nagaan jiruuf. Otoo nagaan hin jirreeti ati na bukkeen teessoo ansi bukkeen taa'u namooti nu waraabaa jiran kun nu waraabuu hin danda'ani. Uummati amma taa'ee miidiyaa kana ilaalus immoo danda'e otoo nagaan qabu ta'e danda'e taa'e ilaalu. Miidiyaadhuma kana sagalee kana amma dhagaa kan jiran naannoo isaanii sababii nagaan jiruufi. Kanaafiyyuu gatiin nagaa guddaadha. Nagaadhaaf iddoo kennuutu nurra jiraata. Nagaa kana immoo akkamitti argachuu dandeenya? Nagaan haasa'uudhaan dhufa miti. Nagaan jiraachuudhaaf, nagaan hojjechuudhaan, nagaan dhiisuudhaan dhufa. Dhiisuudhaan. Waan si hidhamte tokko dhiisuudhaan. Waan silaa bu'aanaaf qaba jettee yaaddu tokko obboleessa kee miidha yoo ta'e. Phaawulos maal jedhe seete? Foonni ani nyaadhu. Foon amma nyaachuun gaariidha miti namni. Foon ani nyaadhu diimnas haa ta'u kitifoo haa ta'u bicha baay'ee nyaata bareedaadha akka Itoophiyaatti. So foon ani nyaadhu kun nama miidha yoo ta'e obboleessa koo gufachiisa yoo ta'e nan dhiisa. Sababiin isaa maali Phaawulos? Namni biraan natti gufate nama biraa sana wajjin nagaadha buukoo manna namicha wajjin obboleessa koo wajjin nagaadhaan jiraadheen nyaata foon kana dhiisaa jedhe. Argitee? Kanaafiyyuu gatiin nagaa iddoo guddaa qaba. Nagaa kana gochuudhaaf macaafni qulqulluun maal nuun jedhaa? Nagaa barbaadaa'edha. Duukaa immoo bu'aa'edha. Macaafa Faarfannaa boqonnaa 34 irratti yaa nama nanadha. Yaa nama nana. Bara gaariitti jiraachuu feeta. Jireenya nagaa gaariitti jiraachuu feeta jedha. Yoos arraba kee hamaatti eegii jedha. Qajeelummaa barbaadi jedha. Nagaa barbaadiitii immoo duukaa bu'ii jedha. Argitee? Waan nagaa yaaduu, waan nagaa dubbachuu, waan nagaa ta'e hojjechuu. Yeroo waan nagaa ta'e dubbannu, yeroo waan nagaa ta'e yaannu, yeroo waan nagaa ta'e hojjennu naannoon keenya nagaa ta'a, lapheen keenya nagaa ta'a, nagaa guutuu kan argannu Kiristoos keessaati. Phaawulos Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti akka jedha. Kiristoos nagaa keenya jedha. Madda nagaa kan nuu kennuu danda'u Kiristoosiin duwwaadha. Akkuma sila sitti himee dhalli namaa iddootti boqotu barbaada. Amma yoo laalte inni nagadu nagadee boqonnaa hin qabu. Inni biyya geggeessaa jiru boqonnaa hin qabu. Inni bulaa jiru boqonnaa hin qabu. Barataan boqonnaa hin qabu. Barsiisaan boqonnaa hin qabu. Kallattii baay'eedhaan yoo laalte dhalli namaa inni miindaa qabu boqonnaa hin qabu. Inni miindaa hin qabne boqonnaa hin qabu. Boqonnaan dhugaan aara galfiin dhugaan yeroon kun yeroo itti addunyaa guutummaan boqonnaa barbaadudha. Boqonnaan kun eenyu keessa jira? Kiristoos keessa jira. Kan immoo kan argan Kiristoositti amanuudhaan. Kanaaf macaafni keenya kun boqonnaan dhugaa nagaan guutuun kan argamu Kiristoos keessa akka ta'e lafa nuuf kaa'a. Itti gamamaayitti kitaaba keessan kana namoonni argachuu barbaadan haala kamiitiin argachuu danda'u dubbisanii bira gahuudhaaf illee jechuudha san. Kitaaba keenya kana namoonni argachuudhaaf baay'ee salphaadha. Tokkoffaa weebsaayitii qabna. Weebsaayitii karaa weebsaayitii keenya apostel.waaqtolaa.com kan jedhu yoo barreessan argachuu danda'u jechuudha. Karaa weebsaayitii ajajachuu danda'u. Lammaffaan immoo karaa soodareedhaallee communicate gochaa jirra. Soodareedhaan
namoonni biyya fagoo jiran akka isaan bira ga'u abdiin qaba jechuudha. Isaan wajjin illee haasaarra jirra jalqabnee jirra almost garuu dhibba faayinaalii irra hin geenye. Inni kan biraan immoo iimeelii keenyaan Waaqtolaa Caalaa Ingiliffaan jechuudha Waaqtolaa Caalaa 22@gmail.com kan jedhuu fi lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 970 Duwwaa 2 77 78 kanaan yoo bilbilan Itoophiyaa keessa kan jiraniif kallattiidhaan isaan bira ga'a jechuudha. Gatiin isaas immoo baay'ee guddaa miti birrii 350 jechuudha. Kanaaf namoonni kun bakka isaan jiranitti guutuu Itoophiyaa keessa kutaa macaafonni itti gurguramuu danda'aman macaafa keessumaa macaafni hafuuraa wajjin wal qabatan waldootii wajjin kan wal qabatan macaafa istoorii garaagaraa macaafota gurguddaatti irraabsama waan ta'eef karaa sana argachuu danda'u jechuudha. Kanas namoonni bitatanii dubbisanii ergaas akka wanni jedhan egaa nagaan ittiin jiraachuudhaan ittiin hojjechuudhaan malee faarsuu qofaadhaan akka hin dhufnedha. Ergaa guddoon as keessaa argannu fi namoonnis immoo dhiifamaa fi bira walii darbuudhaa fi jireenya dhugaa nagaadhaan jiraachuudhaan yoo agarsiisan malee yeroo hunda fedhii nagaa qabaattee qofaaf yookiin immoo nagaa feetee qofaaf nagaa yaaddee qofaadhaaf sammuu qofaadhaan yaaddeedhaaf qofa nagaan akka hin dhufne agarsiisa namni hundi gaheessa akka baachuu qabu jechuudha. Egaa waan amantiitti deebina immoo waan muraasa kaasneeti gara xumuraatti deebi'aa jirra sagantaa keenya. Keessumaayyuu amantii hunda keessumaayyuu amantii kiristaanaa keessatti yeroo ammaa kana ayyaana kabajamaa jira guyyaa har'aa kana keessatti iyyuu jechuudha. Namoonni bakka adda addaatti nyaatanii dhuganii haala adda addaatiin kabajaa jiru. Kanaan wal qabsiisee gaame waan akka amantiitti ergaan isin qabdan yoo jiraate ayyaana kanaan wal qabsiisee namoota biroos yaadachuus haa ta'u gama nagaatiinis haa ta'u waan ergaa isin hafe jettan yoo jiraate. Ayyaana kanaan wal qabsiisee ergaa gabaabaan dubbachuu barbaadu isa jalqabaa irra deebiidhaan baga ayyaana Faasikaa kanaan hunduma keessan hordoftoota OBS akkasumas hojjettoota OBS hundumaan maatii keessan hundumaa waliin baga nagaan geessan jechuun jaalladha. Itti aansuudhaan maatii koo hundumaa biyya alaatti biyya keessa teessanii uummata keenya sagalee kana dhagaa jirtan hunduma keessan baga ayyaana kana geessan jechuun jaalladha. Dabalataan wantin gabaabsee dubbachuu barbaadu ayyaana kana irratti nuti warri waa of hirkaa qabnu nyaannee dhugnee uffannee darbuu qofa otoo hin taane obboloota harka qalleeyyii ta'an obboloota maatii harka qalloota ta'an keessumaa naannoo keenya yoo fudhattanii ilaaltan ijoollotaadhaaf abbaan qabne baay'eetu jiru. Harka qallootii maanguddoota baay'eetu jiru dadhaboota baay'eetu jiru. Isaan kana yaadachuutu nurra jiraata. Keessumaa magaalaa duwwaa otoo hin taane baadiyyaa keessa magaafa deemtu wanta baay'ee argita. Namoota manni irratti diigame, namoota manni isaanii caccabaa ta'e, namoota immoo waan dhugan waan nyaatan hin qabne baay'eetu jira waan ta'eef nuti daabboo irratti daabboo, hoolaa irratti reettii irratti immoo re'ee irratti immoo indaaqqoo, lukkuu irratti immoo qirca fudhachuu dandeessu. Haa ta'uyyuu malee warroonni immoo buuphaa tokkittii bitatanii ayyaana kana dabarfachuu hin dandeenya jiru. Isaan kanaan waan qabnu irraa ittiin ga'uudhaan walii wajjin ayyaana kana haa dabarfinu jechuun jaalladha. Dabalata ayyaanni kun ayyaana Faasikaati. Faasikaa jechuun irra darbuudha. Irra darbuu kana irratti hundumti keessan maatii keessa jirtan keessatti ta'u, ollaa keessanitti haa ta'u, waajjira keessanitti haa ta'u, biyya alaas biyya keessas kan jirtan. Keessumaa maatii keessanii wajjin wal loltanii wal dhabdanii kan jirtan. Akka abbaa manaatti akka haadha manaatti haa ta'u, akka daa'ima akka ijoolleetti haa ta'u, akka maatiitti akka keessuma durbiitti haa ta'u. Qixa kamiin tarii faayidaa irratti haa ta'u waliigaluu dadhabbiidhaan wal loltaniitu ta'uu danda'a. Gooftaan Yesuus jaalaladha. Kiristoos nagaa keenyadha. Mee namootaaf nagaa buusaa. Nagaa isiniif ta'u argitu isinuyyu. Namoota isinii wajjin wal dhaban. Namoota immoo nama wajjin wal dhabdanii ofii keessanii keessa keessanitti qiimii haa ta'uu, haaloo haa ta'uu, gadda haa ta'uu qabdan sana baasaatii isintu miidhame eeyyeen situ miidhame ta'a garuu mee nama sanaaf dhiisi. Gaafa dhiiftu nagaa guddaa tokkotu sii ta'a. Aara gilfii tokko sii ta'a. Irriba raftee bulta. Boqonnaa tokko argatta. Kanaaf dhaamsi koo xumuraa inni guddaan nagaan mana keef akka ta'u, nagaan sammuu keef akka ta'u, nagaan jireenya keef akka ta'u
jaalala waaqayyootiin siiniif hawwaa waliif dhiisaa irra waliif darbaa jaalala uumaa tokkummaa qabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Gooftaan koo sinaa eebbisu ayyaana gaarii isiniif hawwa. Egaa Dr. Waaqtolaa Caalaa yeroo keessan aarsaa gootanii asitti argamtanii ayyaana kanan wajjiniin kabajuudhaaf uummataaf ergaa dabarsuudhaaf amma kana dhufaana waan turtaniif galanni keenya guddaadha. Egaa isiniifis ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Namoota ittiin baga ittiin sin ga'e jechuu barbaadan yoo jiraate tarii carraa sadhumaa isiniin kenna. Saniin ala sagantaa kiyyaan golaba. Tole guddaa galatoomaan isiniin jedha. Jalqaba irratti maatii koo hundumaa baga nagaadhaan ayyaana Faasikaa kana geessan isiniin jedha. Baadiyyaa magaalaa kan jirtan maatii koo hunduma keessan baga Waaqayyo ayyaana kanaan isin ga'e jechuun jaalladha. Akkasuma hordoftoota amantoota waldaa keenya miseensota waldaa keenya waldaa amantoota humna du'aa ka'uu hunduma keessan jaarsolii waldaa kiristiyaanaa tajaajiltoota yeroo guutuu koree geggeessitootaa fi hojjetoota hunduma keessan dabalatee miseensota waldaa keenyaa hundumaa dabalatee baga Waaqayyo gooftaan ayyaana Faasikaa kanaan kan 2016 nagaadhaan maatii keessan nagaa ittiin isin ga'e jechuun jaalladha. Akkasuma damoota waldaa keenya iddoo garaagaraa jirtan magaalaa baadiyyaawwan bakka jirtan hunduma keessan Waaqayyo gooftaan baga ayyaana Faasikaa kanaan isin ga'e jechuun jaalladha. Akkasumas obbolootan baay'ee jaalladhuuf kabaju biyya alaatiif biyya keessa kan jirtan akka abbaatiif akka haadhaatti akka obboleessaaf obboleettiitti kan na bukkee dhaabbattan yaadaan haa ta'u gorsaan haa ta'u naa kadhachuudhaan haa ta'u kallattii kamiin na bukkee dhaabbattanii na gorsaa na dheekkamaa naaf kadhataa kan turtan biyya alaa biyya keessa kan jirtan maqaa keessan tokko lama jedhee dhahee fixuu kan hin dandeenye hunduma keessan baga maatii keessanii wajjin nagaadhaan ayyaana Faasikaa kan 2016 nagaadhaan geessan isiniin jechuun jaalladha. Dabalataan akkasuma uummata amantaa kiristiyaanaa hordoftan hunduma keessan biyya alaatiif biyya keessa kan jirtan akka carraa ta'e sagaleen kun isin bira kan ga'e hunduma keessaniif bakka jirtaniif iddoo jirtanitti haalli isin keessa jirtan haala mijataa ta'uu baatus mijataa ta'us barahaas haa ta'u lafa onaas haa ta'u magaalaa haa ta'u baadiyyaa haa ta'u qixa jirtaniif iddoo jirtanitti baga ayyaana kanaan Waaqayyo isin ga'e jechuun jaalladha. Har'a ga'uun waan salphaa miti jaalala Waaqayyootiin ta'e baga har'a geessan isiniin jechuun jaalladha. Akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf biyya alaa biyya keessa kan jirtan amantaa garaagaraa kan hordoftan amantaa ayyaana Faasikaa kana immoo nu wajjin ayyaaneffachuudhaaf hiriyoota keessanii wajjin akkasumas maatiiwwan keessanii wajjin ayyaaneffachuudhaaf ayyaaneffataas kan jirtan ayyaaneffachuufis kan jirtan hunduma keessanii baga ayyaana Faasikaa kanaan isin ga'e jechuun jaalladha. Waldootii kiristiyaanaa mara tajaajiltoota hundumaa baga Waaqayyo gooftaan ayyaana Faasikaa 2016 kana nagaadhaan isin ga'e jechuun jaalladha. Ayyaanni kun egaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u eebbifamaan isiniin jecha jaalladha. Hunduma keessaniif shalom nagaa guutuun isiniif haa ta'u. Isinis galatoomaa isiniin jenna daawwattoota keenya kabajamoo hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessanuu baga ayyaana Faasikaatiin isin ga'e isiniin jenna deebi'uudhaani qophicha qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse an Yusuf Warqiisaan ture gama ogummaa kaameraatiin olaansaa waaqumaan dhufaana ture. Nagaan ilma namaa hundaaf nagaan lubbu qabeeyyii hundaaf isiniin jenna bakka jirtanitti warri haala rakkisaa keessatti ayyaanicha kabajaa jirtanis baga ittiin isin ga'e isiniin jenna nagaataa horaa bulaa deebana.